baay'ee jechuudha. Amma gaa Dubaay dhufee yemir guyyaa tokko duraan biyaas akka nama ganama colootii godhu san otoo hin booyin oolu maaliif namni maaf nama didha dhabamyaan jedhu tokko natti dhagahama. Amma barbaadee soo ta'e manni ani dhugaa dubbachuudhaan ifatti sooshaal miidiyaa irratti wal barree wal jaalanneetis na jaalatte nin beeka akkati baay'ee na jaalattuanis sin jaaladhe baqaasumaan akka haadha filmootti wallaalamini amma. ከዛ አሲሞ እርገን አብዱፋ ብረዱ ፊ ሳን ብረዱ ፊ ሞ ጡጋዱ በቹ ደኖ ተኤ ካሜ አብዱ ኦኬ አብዱ በሬ ቤሄን ጅራ አካውንቲ ሳዳ ያዱፉ ናስ ሴሲስ ቤሄን ጅራ እትፉ ፊ ቤሄኒ የጉድ ያለ شاني تركي هي تو I miss you too حبيبتي أكم ني تركي هي ربك أتي مال قولي جرتاما تاي إنجرا إرجع دبي دي متى أنكم يوم تبان إنجيني مي كنار غيال مفاد مو صدفار لا نوايه akkasi bakka amma bashannaniiti yoom dalagaa deemuu deemta ganaadhaan yeni maak laal maal akka ta'e beektaa ani erganas dhufe ibin ganaa guyyaa sadii bakka jechuun viidiyoo jala buutee laaluu hin dandeessa si galee waan uummata kana dabbar waan uummata kanarraa kaleessa fayyadame waan isaan aarsu waan saba kana qiqu waasa fuudhaa fi aadaa Oromoo kana balleessu waan ani hojjedhen jiru. Ina gartaatis ani yoon balleesse akka ati nan dhiisne beeka. Sigalee yoon ani balleesse sibicha odoon ta'in dhimma xiqqoo si qannasume. Yoon ani balleesse sibicha odoon ta'in jiru namoonni akkasii na deeggaran. Dhiyaachuu adidanii malee akkasii kanatti dhiyaachuu adidanii malee kan na deeggaran jiru. As immoo bakka nani jiru kuni beeku namoonni baay'ee namoonni gurguddaan baay'ee beeku mana nama guddaan jira wuchoo qanna xiqqooshi beeku namoonni baay'ee mana nama guddaati biyaasi mana daa'imaa miti si galee mana jettee waqaa gabaatti akka barbaadde tacamalallattuu miti ani immoo kana nama wallaaluu miti nama beeku gini an odoon balleesse innis ishiinaan jedhu atis ishiinaan jettu yoo agartee jiraatte Munu TikTok yang orang video kan hojjetan amma erga Dubai deemtee darbeef ka birrii uummata Oromoo kanatti nyaattee birrii uummata Oromootiin akkana taa jirti yemirri maakii olaalte sammuu kee dhiisee sammuu kee bira darbee bilooni sammuu keetiin hiika jechoonni isaan naan jaa maalat namni ati kan na gargaarte akkana ni gammadu akkana ni kolfuuf miti. Udah kok gadi gabaddeen jira. Isa lammataa immoo ani maaninatti kaleessa sana ni raaffadhu. Filan Dubai seenee miti. Maakii ani har'a odoon miliyoona lakkaa'ame akkuma kana dura sitti himee si zalaalamii keessa ni raaffadhu. Jireenya iyya keessatti kana jechuun gizee rakkadhe sana anas si bare gizeen quufee jiru miti. Gizee mataan kiyya'u agartee itti sin beektaa akka itti na agarte si galee. Garuu amma ani gadi ba'ee kolfee taphadhee waan an arge viidiyoo waraabee bakka natti toletti laayifii galee bashannanee gizee isaati argadhee gizee isaan erga isaan na gammachiisanii erga isaan baay'inaan jedhanii taphadhodhanii jarri kun hojii dhabanii miti makiinaan immoo tajaajilaan hojjetamanii bishaanii miti erga isaanuu baay'ee gammadi taphadhu naan jedhanii yoo ani ba'ee taphadhee kolfee viidiyoo waraabee naman dabbara. Hayyee dhageeffadheen jira amma immoo isaanii wajjin haasofna. Maaltu jira seetan uummata keenya baay'izawwee waan ati hubachuu qabdu tokko jireenyuma keessattuu namni namaaf godhe waa namaan hin jiru. An nama waa namaa godhee nama arrabsu hin heddummaatullee takka takkaatu jira. Akkuma akka xaafii akka waan takka argite badaan gaariin akkuma jirutti badaanis numa jira. Kanneen nama arrabsullee numa jira. Kan numaaf qofa nama arrabsuutu jira. Gaafa dabarteefiin arrabsa jee kannuutu jira. Hagaruu sii kannee gammachuu hankee yoomin harka jee gizee hundas jala dhaabbatee sii kannu jira. Istiil ammallee Duubaay deemtee yoo rakkatte nama si gargaaruutu jira jechuudha. Si galee miti.
namni hundi tokko miti wanti hubachuu ati qabdu dura jechuu isaaniitti dubbachuun duratti ati wanti hubachuu qabdu namni hundi tokko miti. Gaafa sii dabarte gaafa ati xurooyite caala gaafa sii dabarte waanyuun heddummaate jechuudha. Gaafa ati xurooyitee deemtu hunda namaa gad jirtaa akkaataan kee hunda nama hundaa gad waan jirtu namni hundinuu siif rifata. Onni irraa sii rifatu jira. Kammoo akkumatti fakkeessuun sii rifatu jira. Gaafa sii dabarte immoo kamtu firaa kamtu wanti addaanuu hin beektu jechuudha. Innaa heddummina isaanii jechuudha. Kasi qeequuti heddummaata. Gaafa sii dabarte waan hubachuu qabdu tokko yoo jiraate jechuudha. Kanaafuu ati immoo deebistee isaaniif deebisuu hin qabdu. Gammachuu kan kee gammadi. Bashannanuu jirtaa bashannani sa'a barbaadetti illee hojii seeni. Kayinaan siin jookon siinii jechuudha. Tiyaansuudhaan immoo uummata keenya Oromoo maaltu jira seetan. Micootana gaafa na bira dhuftu bakka akkanan turre harkitanii turtanii rifeensi si'uu bakka sirreeffannee maali dhiqadhuu tolfadhuu jenneen asumattu hundi keenya waan dandeenyu gargaarreeni akka ilmoo teenyatti ofitti qabne miti erga hundi keessanuu hin beektan. Arammoo dhiqattee tolfattee bireeddee bikka xiqqishoo silaa amma bikka ifii waa qabachuu ofii waa bitachuu ofiin dalagachuu geessetti hamilee isii cabsuu hin qabu. Maaliif jennaan ati har'a qabaachuu kee barte malee boru waan si eeggatu hin jiru jechuudha hin beektu jechuudha. Nama meeqaa jira Ameerikatti jireenya bareedaa jiraatanii gaafa maal akka ta'ame hin beekamu Itoophiyaa deebi'anii jiruu namaa gadi bakka rakkoo meeqa keessa hamaraatee jira. Ameerika irraa galee namni Itoophiyaa galee hamaraatu jira jechuudha. Maaliif jennaan rabbiitu beeka waan san akka godhu jechuudha. So namni namaaf hin gammanne namni jireenya namatti hin gammanne yoomillee jireenyi isaa tolaan ta'u qabaattanis waan qabdan hunda rabbiin isin dhabsiisa jechuudha. Isin galee namni namaaf hin gammanne wallaahi billaahi gammachuun harkatu jireenya isaa keessatti inuma gammachuu hin harkatu jechuudha. So jireenya callisi mee gista callisi. Okutaa ka callisi dubbachaan jira. Waan hubachuu qabda wallahi waan arkeef nama hedduu waan arkeef waan arkiteeraa dubbattaa waan arkiteeraa ragaa baata waan ta'eef wallahi jireenya gaarii jiraachuudhaaf maallaqa qabaachuu osoo hin ta'in namaaf gammaduu qabda. Mana viillaa keessa jiraachuu miti jireenya bareedaa jechuun mana viillaa keessa jiraattee doolaara qabaattee jireenya bareedaan jiraattu namaan gammadiin maallaqa yoo qabaannee namaan gammadde riskiin eessaan akka sii dhuftee gammaduun beetu mana kan kee riskii guutu alli kee riskii gabbaatu jaalala bakka rabbiin gaafa nama jaalate namni illee si jaalata jechuudha. So kana hundi harkattanii gaafa namaaf gammaddan gaafa namarratti histii yaanne jireenya kan kee qarshiin takkittiin ati qabdu barakaa qabdi jechuudha. Doolaarri ati 30 qabdu garuu barakaan qabdu eessa akka seensitu beetu because namaa yoo if wanti goote bareedaa miti. Anamma akka kiyyatiin jiraadha akka mataa kiyyatiin deemu. Nama tokkoon illee addunyaa kanarratti if madaalu jechuun akka kiyyatti akka maakii tokkotti an warqiidha namni tokko nan ga'u jeen jiraadhaan. Atilleen akkasi jiraachuu qabda. Hundi keetilleen biiftuun illeen jireenya mataa isiitti ani fooqii gubbarran deemaan lafarran deemu jettee yoo adeemtu taate maashaallah baga rabbisii dabarseettuma laayikii gootee bira dabaruudha. Malee fooqii gubbarraa gabbuu rabbisii haa darbu achirraa si buusu naam jechuun qabduun akka feetii ta'uu qabdi gin yoo safuu cabsite yoo amantii namaa xuyite yoo ganda namaa xuyite gorsuu loluurii ni dandeessan waan badaa yoo goote waan hin taane yoo goote waan safuu Oromoo keessaa bahe yoo goote itti dubbachuu hin qabdan garuu bashannana boqonnaa mataa isii qofa kanama hin geenye yoo adeemtu ta'e kanama hin arrabsine haashmurii nama hin xuyne yoo ta'e maal isin goote Oromoo dubbachuu hin qabdaniin. Hojii deemi hojjedhuun bareeda waan bareedaa kun amma hojjedhu jechuun keessan akka isin jijjiiramtuu fi hojjedhuuti maallaqa qabadhu jechuun keessan bareedaadha kun arrabaa miti isin illee hojjette jechuudha hojjechuuf deemte miti biiftu. Na dhaga'uu jirta amma hojjechuuf deemte ni hojjetta kana waan siin jaaniif warra si jaalatu siin jaa deem hojjedhu warra si jaalatu siin jaa. Si ajjeesu baalagee akkana ta'e warri siin joomoo warra si jaalatu miti warra sitti naafuudha. Kanaafuu nama si jaalatu waliin deemuu qabda malee nama sin jaalannee fi nama sin deeggarre nama yoo ati balleessite siin jan gaafa ati gammadde siin jenne waliin adeemsaa qabaachuu hin qabdu. Sigalee gizee hunda ka jiraachuu qabdu yoo
nama si jaalatu qofaa fi qofaa waliin deemuu qabda. An nama nan jaalanne takkiin nama nan deeggarre maal godhaa waliin deemaa an nan barbaachisu. Nama na deeggaru baay'eetu jira. Nama na deeggaru waliin fuuldurri kiyya ifatee waliin wal gorsinee yoo feenes waliin deebinee akka barbaanne waliin taanee deemnaa jechuudha. Kanaafuu ati namni ati dhaggeeffatu qabdu jiraate nama si jaalatu qofa dhaga'u qabda. Namni si jaalatu siisni gorsa yoo balleessite badii keetirraa if duuba deebii isiin ni jaa. Namni sin jaalanne yoo gizee ati balleessitullee usee si laala jechuudha. Gaafa ati boollabbaa seente immoo sirraa dubbata gabbahee. Akka waan ati siif yaadii sirraa dubbata gaafa ati boolla galte jechuudha. Kanaafuu nama si jaalatu hojii deemii. Duubaay illee dalagaaf deemtee jijjiiramuuf deemtee baankii maqaa keetiin banattee buuka qabattee deemtee hojjattee jijjiiramtee biyya keetii galtee waan hojii takkiin mana ijaarrachuu takkiin hojiilee adda addaa banachuudhaaf jijjiiramuudhaaf deemtee malee wat jechuuf hin deemne kana atilleen sammuu keetitti beekuu qabdaa jechuudha. Yoo akkanumattiin haasha galabaa ta'ee jiraadhee ho'eetu ta'e boollatti galta. Ummata nama 2,300 irratti siin jaan akka ilmootiyyaa akka waan foon kiyyarraatti si laala jechuun si galee waan ati balleessite na aarsaa waan ati sirreessite immoo na gammachiisa. Ummata irratti si jaa yoo akkanumatti akkuma footoo ka'uudhaaf biyyattuu footoo kaatee kofaltee gammaddee zanaa jettee bika bashannanaa meeqas geesse yaanu hedduu dheeyitee bika bashannanaa hedduu si geesse qoy callisi. Wat achi qeerroo dhiira hojjechi achi yoo kaayitu ta'e booddeen kee bareedaan ta'u. Sigalee waan tokko bareedaan ta'u namni kaayyoo qabu gajjahee jiraata. Kaayyoo qabda gajjattee jiraata jechuudha. Wat yoo itti amma namni ati ganaa xiqqishoodhaa bilchaattuudha nama hedduu si barbaada nama hedduu si harkisa. Saa harkiftu tana ilaalin jechuudha. Ababaa jechuudha gaafa bareedduu nama hundi ni buqqifata laata. Namni hundi ababaa bareedduu tana kadeemu hundi ilaal ulaa namaa duraa nama dhoysee abbaa manaa dhookatanii haadha manaa mana jiran dhookatanii ababaa tana buqqisanii qabatanii deeman. Gaafa xoolooydee irra ejjatanii bira dabran hundi irra ejjatee ababaa kaleessa bareedduu achi bira kan namni hundi murate san gaafa xoolooydee hundi irra darbee deema jechuudha. Akkas akka hin taane jechuudha. Ati amma sa'aan ati jirtu ababaa bareedduu kan namni hundi jaalatu, kan namni hundi footoo waliin ka'uu barbaadu, kan namni hundi luqqisachuu barbaadu keessa jirtu. Sa'a kanammoo ati maal ta'uu qabda? Ayilii qabaachuu qabda. Gajjee hojjedhu jijjiiramii waan ati barbaadde hundi sa'a ati barbaaddetti ni taati. Waan ati barbaadde hundi sa'a ati barbaaddetti taati. Tanammoo waan maakii si jette qabadhu. Sigalee koofli namni dhiira hojii taphatee koofleef waa ta'a miti. Taphadhu koofli gin waan ansiin jeen hin raanfatin. Akka abaa xoolooyduu hin ta'in. Kanuma bakka yaa. Ayyee maakila abduun nu ala jira tokkoffaan hojii maaf akkas hin jedhe beektaa inni anaafama kana akka abbaa walitti nama laaluudhaan na ol galchitoo kasameeshin kanan godhe ol galchi. Lubbuu fi waan namni natti himu tokko illee hin jiru. Bakka ati nama if dandeessuudha. Anammoo amma siinjeef namni akkasitti hin dubbanneef si himu jira. Amma kophatti si gorsuu wallaaleeti miti. Kophatti gizee hunda si gorsanii beeyta. Kophatti waa hedduu si himaa oola. Gizee hunda sitti hima gin arra waan asirra si himeef namni hundillee kana booda akkasitti hin dubbanneef. Akkasiin arrabsineef. Nam tokko xabaqaa sirraa ta'e sirraa dubbachuu hin qabu. Isiin nama gaarii, isiin nama akkas jechuu hin qabu. Ati of taatee jiraachuu qabda. Dubartii cimtuu ta'uu qabda. Baddu koofalii viidiyoo dalagee akka barbaadde ta'e garuu kaayyoo kee hin dagatin. No maafi ani kaayyoo kee amma jeemuun kan arraa miti in beektaa ati anifati arraa wajjin haasa'uu hin jamarre sa'a dheeraadhaaf wajjin haasa'uu nama wajjin haasa'aa turreedha beeyas kana dura jechuudha. Garuu kaayyoo kee amma jeemuun irraa fadhu ani abdoof galchi anasiin jedheef maal fakka ta'e beektaa yoon ba'ullee isaaf faana yoon galullee isaaf faana jechuun inni illee sitti himuu hin danda'a. Ani gawaxxii waa dammoo namarraa waan asiin jessi galaan jiru. Maamii dhagaye gizee baatu isa faana bahuu gizee galtu isa faana galuu sirran jiraatu bar. Dubartii cimtuun abbaan fedhe isii tuquu hin danda'u. Dubartii cimtuu wanti hundi galee fi bilchaatu taate ምንም ቢሆን ከምንም ቢመጣ ሊነካትም ሊተናከላትም አይችልም።
Sigalee kashlabbiuma namni akka fedhe godha malee. Sigalee miti nama hayyamsiifattee gabba'u nama osoo wanti gootee galuu sirra hin jiraatu. Duubaay deemtee boorsaa gaafa qabattee deemtu kophaa kan kee xayyaara seente moo nama waliin xayyaara seente? Gaafa ni bakka hin jiru ka'u kophaa kiyyan deeme. Miti kophaa kee manaa baatee uffata kan kee qabattee qabaate kophaa keeti. So nama hayyamsiisuun sirra hin jiraatu. An amma kophaan jiraadha. Waggaa meeqan biyya kana jiraadha. Jecha of kabajee ofiif haadhaaf abbaa ta'ee ofiif gorsee ofii wanti naa ta'u bikka naa maluun hin dhaabbadha. Bikka kabajaa kiyya bikka kabajaa kabachiisiisuun hin dhaabbadha. Bikka naa immoo keessi kiyya natti hin tolle hin dhaabbadhu jechuudha. Nama hayyamsiifadhu hin jiru nama itti gaawwanni jiru hin jiru jechuudha. Gaa osoon heerumuun turan siin jechuudha jira asii beekte. Kanaafuu nama hayyamsiisuun sirra hin jiraatu. Ofiin beektee waan hunda kana booda jireenya kan kee ana hayyamsiisuun qabdu maakii akkas ta'uun qaba jechuun qabdu. Kana booda jireenya kan kee waan sii ta'u siitu beekaa. Garuu ati amma isaa kanatti ababaa bareedduudha. Ababaa xooloyde akka hin taane. Ababaan yoo namni hundi gisee bishaan itti naqee ofii kunuunsee babbareedde guddachaa deemti. Yoo jalaa muranii immoo xooloydee caccabxee deemte jechuudha. Ofii akkuma nama ganama ilillitti bishaan naqee ililli kunuunsu sanitti of kunuunstee of eeguun si qabatti jechuu barbaadeeti. Sigalee akkasi. Bakka zanaa fataa jeyaati shilubu. Arra nan jedha maal nan jedha dhugaa ganaa zanaa jedha ganaa guys ittuma fufa ganaa in hojjennaa viidiyoos wanni duubatti nu deebisu hin jiru as immoo dhugaa rabbii nama bakka mana ayyaantummaa qabu tokko hin jiranna kana jechuun Oromoon dhugaa akkana nama jaalatee akkana nama kabajee mana isaatti nama galchu yoo jiraate barsantii 100 keessaa barsantii 50 ta'uu hin beektu sinis baay'ee wal boochisu waan akkasitti mana kana garuu maakiisa dhugaa dubbannoo ta'e laa ijoollee baay'ee jira bargixi kaameraa yoon itti qaashin qabeen dabbara laa baay'eetu jira isaan kun hundumtuu aninni fide ijoollee hojjechiisuudha galu laa mana madaami ijoollee galanidha garuu amma mana madaami galanitti akka maatii isaanitti kanas jiraatan sigalee akka ana bichaa miti ani waan miidiyaa irratti beekamtu ta'eef waan intala famasii ta'e odoon ta'in hundumtuu ija tokkoon kan laallamuudha manni kun sigalee innaa inni moojii akkanaa kana qabaa yoo ol ba'ee beeskifate dasnaidha malatee beeskifatee nama akkana kana waan qabdu ogummaa qabdu hundaan odoo guddistee sitti tan jedhu. Jechuun nama fidaa. Nama fidaa ol ba'ee too inni lubbuyee waan siin galee jira bara ijoolleedhaa bara micoontu ijoollee namni gisee nama fidu asirra been beeksifatu bara akkanatti nama fidaa akkasii nama fidaa jaaniin beeksifatan bara. Maakii inta bar biiroo guddaa qabu bar jechuun gaafa siin jedhu kana dura mana Habiibatitti yoo yaadatte ijoolleen 16 rakkatanii turan haadha manaa isaati kaffidee asitti hojii kenneef beeku namoonni baay'een akka isaan hojii kana hojjetan gaafa siin jedhu ijoolleen karaa onlaayinii dhufan baay'ee jiru sanaaf asiin jedhe. Biiroo qabanii? Biiroo guddaa qabu ayyama mataa isaanii danda'e qabu karaa onlaayiniitis hin hojjetu karaa lafaatis. Inni turan hin beeksifadha siin jee? Micoon kaleessoo bidheen gaddoo beeksisaa turte biiroo isaanii. Inni siin jee akkamatti malee beeksisa bara inni siin jee beeksisa bara maallaqaan beeksisa namni ni beektaa miti akkasi jechuun inni amma ni beeksifadha mana maakii giseen seenee naafi mii siin jee jira moo usteetuma beeksisuuf jette fedhinnaa kan kee ni beeksisnaaf yoo beeksisiif jette rakkoon hin jiru. No tokkoffaani nama baqqaa jechuun aarsaa guddaa nama kaffaleedha akka asirra ba'ee galateeffannullee ni barbaada. Lammata immoo yoo barbaade hojii kana hin beeksifata yoo barbaade immoo hin dhiisa jechuudha. Dura fedhinnaa isaa gaafattee jechuu fedheeti bara amma jechuun namni tokko waan akkanaa beeksifachuullee kan barbaanne jira namni biiroo isaa warri Dubaayiin beekaa akkanumatti keessaa warra daddalaguutu jira beektee dalagaa akkanaa yaa gaayis nasirree isaa yoon balleesse namni amma waa hedduu hojjetu kuni waan akkanaa hojjetu seera qabeessas ta'ee seera qabeessa ta'uu baatus akkanatti bahanii akkanatti finnaa akkas boonaa akkasiin galchinaa warra ja'u nagarree beektee irra hedduu. Namni namumarraa walitti himee biiroo walitti himee abaluu na fide jeetuma namni
wal geessa yoo garuu ka beeksifachuu fedhete haa seenu jechuudha.